Gareen shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun godina Shawaa Ba'aa Aanaa Fantaaletti waraana kibxata fulbaana 13 bara 2022 irraa eegalee hawaasa Karrayyuu irratti bananiin lubbuun namoota lamaa darbuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraataan Aanaa Fantaalee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraana gareen shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun hawaasa Karrayyuu irratti banan kanaan lubbuun namoota lamaa yoo darbu hawaasni Karrayyuu waraana bilisummaa Oromoo waliin qindaa'uun ofirraa faccisee humnoota kanneen irraa namoota 3 ajjeesuu himan. Lolatu ture guyyaa lammaffoo fannoon Amaaraa amanjaa sankoorarraa hori'ee mootummaa xixiqqinaatiin wal qabatu kan mootummaan keessa jiru biyya Aanaa Fantaallee waraana bilisummaa Oromootti jireenii waan shakkanii waraana kanaaf yookiin uummata kanaan cabsuudhaaf jecha fannoo kanaaf makalaakaalleen keessa jiru wal qabsiisanii bobbaasanii jechuudha. Nama lama uummata nagayaa nama horii ofii eeggatu wareeganii guyyaa lammaffoof guyyaa roobidhaa lolli itti fufee ture lolli guddaan ture jechuudha. Yeroo bilisummaa Oromootti wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoolee lola kana keessaa qooda fudhatee uummata kana waraana kana faccisee ofirraa deebisee nama 3 wareegee nama 3 ol madeessee jechuudha. Guyyaa kaleessa namni gaafa roobii ta'e tokko muka bulee guyyaa kaleessa deebanii akka fudhatanii. Lolli mootummaa naannoo Amaararraa ergamu hawaasa Karrayyuu irratti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa tureera kan jedhan jiraatan kun lolichi sagantaa mootummaa biyya bulchaa jiruun qophaa'ee hawaasa Karrayyuu irratti labsame waan ta'eef ammallee salphaatti dhaabbachuu hin danda'u jedhaniiru. Lolli kun ammallee waan dhaabbatu miti. Lola sagantaa mootummaatiin tolfamee mootummaan biyya sanaan cabsuudhaaf jecha waa'ee dhumaatii abbootii gataatiin wal qabatee biyya sana waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosso'ee waan shakkuu fi waa baay'ee dhiibbaa biyya sanatti godhaa jira. Lolli kun immoo lola ammaatii miti. Lola durirraa kaasee abboota keenyarraa kaasee akaakayyoota keenyarraa kaasee lafa arroollee jedhamtu gaara mataa dhibbaa nyaawwaangayyoo leedii roobaa eddoo akkasumas lafa baay'ee haga lafa cophaa jedhamtu hoora kana hundatti deemamaa jira jechuudha. Lolli kun durirraa kaasee haga amma lafti tuni lafa miidhagduu eegumsaafis qonnaafis waa hedduun miidhagduu turte lafti isaanii lafa gaaraa lafa sana qabachuuf uummata kanatti deemaa jechuudha. Sababni bu'uuraa garee shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa naannichaa fi raayyaan ittisa biyyaa waraana hawaasa Karrayyuu irratti bananiifis weerara lafaa fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf akka ta'e jiraatan kun dubbataniiru. Sababni immoo gara uummata Amaaraatii fi gara fannootiin sababa lafaati. Waraanni makalaakaa keessa jiraachuun isaa waraana bilisummaa Oromoo Aanaa Fantaallee keessa sosso'u. Wal qabatanii yookiin uummata kana keessa sosso'anii waan shakkanii wal qabatanii mootummaadhaan wal qabatanii uummata kanallee waraana kanallee cabsuuf sababni isaa kanumaa jechuudha. Sababa lafaatii fi sababa waraana bilisummaa Oromoo keessa sosso'u. Dhumaatii abbootii gadaa Karrayyuu booda rakkoo nageenyaa godina Shawaa Ba'aa Aanaa Fantaallee mudatee mootummaa furuu dadhabe osoo hin taane ummatichi lola adda bilisummaa uummata Tigraay waliin taasisaa ture irratti birmachuu dhabuu fi sodaa waraana bilisummaa Oromoo Aanaa Fantaallee keessa socho'aa jirurraa qabuun ta'uu jiraatan kun hubachiisaniiru. Lolli lola humna mootummaatiin ala ta'e tokkolleen hin jiru. Kanumaan ammas hin jeesan uummata kana waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosso'ee waan shakku uummata kana guutumaan guututti jiru isaa mootummaan waan hin barbaanneef waan inni birmachuu didee fi haga lola guyyaa 3 deemamaa ture sana keessa karaa naannoo Amaaraatti mootummaa Amaaraatti wal qabatee mootummaan naannoo Oromooleen keessa jira jenna gaafa makalaakaan keessa jira wajjin uummata kana lolti jira. Kanaaf gara sababni homaatu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo ona kana keessa sosso'u balleessuu fi uummata Karrayyuu guutumaan guututti shan yookiin abaa hojii waan shakkuu balleessa karoora isaanii sagantaa isaaniitti jechuun mootummaadhaan wal qabate. Gara manjaa sankooraa kanaanis gara fariinis sheenee akka dhufaamni kun banamu ka godhu dhibbaan dhibbatti mootummatu keessaa harka qabaa jechuudha. Uummanni Karrayyuu ammallee haleellaa naannolee akka Amaaraa fi Affaar irraa yeroo garaagaraatti daboodhaan irratti raawwatamu ofirraa faccisuuf quba wal qabaachuu akka qabu kan gorsan jiraatan kun uummanni Oromoo haleellaa yeroo adda addaatti uummata Karrayyuu irratti gaggeeffamu kanaaf birmachuun diina daangaa isaa cabsuuf foolatu kana ofirraa qolachuu akka qabu gaafataniiru. Karrayyuudha adamiin handhaamuu fi akkuma hojii isaanii itti jiran uummata kana humna qabaniin dandeettii ofii qabaniin ofirraa faccisuudha. Uummata Oromootiin rakkoon uummata Karrayyuudha. Uummata Oromooti rakkoon uummata Karrayyuu ta'u uummata Oromooti akkuma amata dhufaa dabra sirna Minilik deebisanii uummata Oromoo cabsuudhaaf yaalii godhan kana akkuma uummata Karrayyuu cabsan kanatti isin cabsanii rakkoon keenya Kawalooti rakkoon immoo Wallaggaa Taarargeedhaa immoo Taarsiidhaa immoo Baaleeti addaan osoo hin baane uummanni Oromoo tokko ta'ee sirni Minilik kun ofirraa faccisuu qabna akkuma kanatti daangaan Oromiyaa afaan qawweetiin malee waan deemneef.
Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawa Finfinnee keessatti tikni mootummaa ilmaan Oromoo haala hammaateen adamsee ukkaamsuun mana hidhaatti darbachaa jiraachuun dhaga'ame. Tikni mootummaa fulbaana 14 bara 2022 aduu roobii magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoo Firoomsaa Abboomaa jedhamu badii tokko malee ukkaamsee hidheera. Sirni kun lubbuu fi dhiiga qeerroo Oromootiin teessoo qabatee erga miila jabeeffateen booda qeerroo Oromoo diina godhate kan jedhan maddi keenya waggoota arfan darban qofa qeerroowwan ajjeefaman kanneen hidhamanii fi akka bineensatti osoo adamsamanii jireenya dhaban seenan haala kaa'uu jedhan. Waanuma dargaggoota Oromoo irratti badii tokko malee raawwataa jirutu dargaggoo Firoomsaa Abboomaa irrattis raawwate kan jedhan namni kun torban darbe kana keessa qofa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti dargaggoonni hedduun tika mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuu dubbatu. Dargaggoota sabboonummaa qabanii fi hawaasa keessatti jaalalaa fi dhageettii qaban faalanii sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhuun ragaa qabatamaa tokko malee shakkii qofaan dargaggoota Oromoo hedduu ukkaamsuun mana hidhaa keessatti dararuu hojii idilee godhachuus ifoomsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumaa bakka addaa Askoo jedhamuu fi magaalota godina addaa Burraayyuu Sabbataa fi Laga Xaafoo keessaa dargaggoota Oromoo sabboonummaa qaban yakka tokko malee qabanii mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddi keenya eeraniiru. Dargaggoota Oromoo hidhuu irratti xiyyeeffachuun isaanii tarii guyyaan kabaja ayyaana Irreechaa waan ga'eef guyyaa sana ayyaanicha irratti mormiin irratti kaasu sodaa jedhuun dursanii qeerroowwan Oromoo sabboonummaa qaban mana hidhaatti guuruuf hojjechaa waan jiran fakkaata jechuun maddi keenya shakkii qabatiman. Dhumarrattis naannoo mana uffata aadaa Oromootti qaamolee tikaa fi basaastota bobbaasuu waan malaniif dargaggoonni Oromoo bakkoota akkasitti of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaaman. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun mootummaan Bilxiginnaa Walloo Aanaa Baateetti dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiisaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay akka haaratti wal waraansa eegaluu hordofee Walloo Aanaa Baateetti mootummaan Bilxiginnaa dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiisaa akka jiruu fi uummannis deeggarsa akka taasisuuf rakkisaa jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Lola mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waggaa lamaaf gaggeeffamaa jiru dabalatee weerara awwaannisaa fi walitti bu'iinsa daangaatiin rakkoo nageenyaa mudateen garmalee kan miidhame hawaasni Oromoo Walloo mootummaan loltoota isaa akka utubaniif dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makamanii fi uummanni ammoo raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa maallaqaa akka taasisuuf doorsisaa fi dararaa akka jiru jiraatan Aanaa Baateerraa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan tokko ifoomsan. Hooggantoonni mootummaa Bilxiginnaa Aanaa Baatee lola dargaggoota Walloof bu'aan qabneef dargaggoonni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman taasisaa jiraachuu kan komata jiraatan kun lola daangaa hidhattoonni naannoo Amaaraa fi Affaar yeroo garaagaraatti hawaasa Walloo irratti gaggeessaa turan qolachuuf garuu mootummichi sochiin taasisen turree jedhan. Milishaa mootummaa dabalatee dargaggoonni Aanaa Baatee raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif dirqisiifaman qe'ee isaanii gadhiisuun bosonatti baqataniiru kan jedhan jiraatan yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan kun milishoonni Aanaa Baatee dirqamaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman taasifamaa turan nageenya ganda keenyaa kabachiisuuf malee waraana nu ilaallanne irratti hirmaachuuf miti jechuun poolisiidhaan dhukaasa erga walitti bananii booda baqatanii gara bosonaa seenuu dhugoomsan. Mootummaa milishoonni keessa jiran jechuudha. Qaama milishaa kan ta'e qaama mootummaa ta'e dirqiidhaan ganda keenya eeguudhaan milishaa taa'ame dirree waraanaa deemuudhaaf inni warri jedhee deeme qaama milishaa akka jirutti walgee gaaf tokko walgee bakka tokko kaa'ee ture isaanii warri bakka sanirraa baqatee deemes gaafa sanis walitti dhahanii dhukaasa poolisoonni fi milishaa walitti ta'e namni tokko madaa'ee warri hafee inni kaan saamee deeme inni kaan gaara seenee hafee qaama mootummaa milishoonni. Lola mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Walloo keessatti gaggeeffamaa tureen hawaasni Walloo garmalee miidhamee waan tureef haalli qaamolee wal waraanaa jiran gidduutti adeemaa jiru bifuma kanaan kan itti fufu taanan ammallee rakkoo jabaa keessatti kufuu waan danda'uuf Oromoo Walloo gamtoomee lola itti dhufuu malu ofirraa qolachuuf qophaa'uu qabaa jedhaniiru. Uummata Oromoo keessatti uummata Walloo keessa dara darbalolli uummanni Tigraay kun asgee deebi'ee namoonni keenya namoonni jajjaboo fi bebbeekamoo jiran hedduun dhumeera hedduun hidhameera rakkoo hedduu qabeenyas ta'e namoonni hedduun rakkoo hamaatti irra gahee ammas wanni kun yoo kan jabaatee as jedhu ta'e rakkoo san caalatti nu eeggachaa jira namoonni haala wal gahuudhaaf ganda kana keessa wal fixas deemanii kanaafuu namni kanatti osoo hin taane tokkummaa isaa cimsatee gahee isaa irratti fi ganda isaa irratti akka of eeggatuu fi akka of qopheessee waan hundarraa bilisa ta'uun
sababa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun kaadiroonni manarra deemanii dirqamaan qarshii guuraa jiraachuun ibsame.